galin biyya lafaa keessaa baana waan isin dhiqu. Utuma barannuutu biyya lafaa keessaa deemna malee fixeeraa an jennee iddoo barsiisaa duwwaatti argamne miti. Kanaaf jarreen kun lafatti giraajuweet godhu Kiristoos isaanitti dhiisee adeemuuf jedha iddoo jedhametti. Isaan turkaa fuudheetu hojii isa guddaa, hojii isa dinqisiisaa hamman daara lafaatti deemanii barsiisuuf jedhamanii iddootti yaadamaa jiranitti, iddootti eegamaa jiranittitu isaan garuu gaaffii isaan gaafatanii nu ammayyuu hin beeknu jedhu. Nu ammayyuu hin beeknu. Akkeedha. Yesuus itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamin, Waaqayyotti amanaa, anattis amanaa jedha. Yoo amantee waan jedhu waan gurguddaa saddeetin isinitti hima. Garaan keessan hin raafamin, hin sodaatina. Maal barbaada Waaqayyo? Sodaa malee akka nu jiraannu barbaada. Tokkoffaadha kun. Sodaa malee utuu waan tokkoon sodaatin, namatuun sodaatin, haalatuun sodaatin, yerootuun sodaatin, seexanatuun sodaatin, dhukkubatuun sodaatin, iyyumatuun sodaatin, waan yeroodhaa gara yerootti ta'u utuun sodaatin, sodaa malee akka nuyi jiraannu barbaada. Kanaaf Macaafa Qulqulluun yeroo baay'ee hin sodaatin jedha. Iyyaasuudhaan immoo hin sodaatin jedhee sitti himneen jedha. Wanti Iyyaasuun itti galee waan nama sodaachisuudha. Isa inni namni dinqiin akkasiin jiru jedhee namni inni yaadu Museen du'eetu geggeessaa harkaa fuudhe. Dura Musee iyyuu amanuu dadhabnaanitu yaa Iyyaasuu Museen garbichi koo maal ta'e Waaqayyo du'eera jedhee akka Museen du'e beekama. Isinii galee hin dhufaa laata gaararraa gabbu'aa laata jedhee gaara waan ta'eef hin dhufuu Museen garbichi koo du'eeraati saba kana fuudhiyaati maal godheeni adeemii hin sodaatin immoo wanti sodaachisu wanta gurguddaa baay'ee dura tokko jiranni dhaqee kanaan dura haqee ilaalee gale isinii galee warra inni basaasee gale sanyii Aanaaq warra hojjaan isaanii namoota caccaal masaraa Yerikoo dhasee cufamtee jirtu galaana Yordaanosiin mootota 31 Israa'el warra mata jabeeyyii isa tajaajila gurguddaa kanatu eega waan ta'eef wanti inni itti gale waan nama sodaachisuudha. Garuu sodaatinii jedheen. Kanaaf garaan keessan hin raafaminaa jedheen. Tokko Yihudaan seexana ta'eera isaan keessa warra 12 keessa tokko seexana ta'eera. Yihudaan boqonnaa 14 Yohaannis irra hin jiru sokkeera Yihudaan. Sokkeera Yihudaan galgala sana isaanii wajjin hin bulle tokko seexana ta'eera Kiristoos waan jedheef namni qarshi qabaan namni isaan keessaa yeroo jalqabaatiif silxaan argate warra 12 keessaa namni waan guddaadhaaf eegamaa jiru isa iyyuu immoo namni Yihudaadha. Yihudaadhuma waamame baay'ee way warri kaanii Galiilaa fa'i dhufte isinii galee iddoo ispeeshaaliidha iddoo namoonni gurguddaan ka'ani iddoo seena qabeettiidha lafa barnoota guddaati lafa ekonoomii guddaati nama ka'eedha nama waa fiduu danda'a kun nama jedhamee eegamu Yihudaan sokkeedha. Seexanni garaasa guute seexana garaasi guute dheeni isin hin dinqu seexanni garaasa guute sokkee inni namni dhoksaa Waaqayyoodhaa yeroo nama arguu hin dandeenyetti arguu danda'u Phexros isinii galee kana abbaa koo duwwaa sitti hima jedhee kan inni dhugaa ba'eef waan abbaarraa dhaga'amu fiduu kan danda'u Phexros. Namni maqaan itti geeddaramee kun dhagaadhaan socho'u kanarratti waldaa koon dhaaba waan inni fide irratti jechuudha mul'ata isaa irratti waldaa koon dhaaba kan ittiin jedhame Phexros immoo utuun daanqoon hin iyyin si'a sadii naganta ittiin jedhameera iddoo kanatti tuqun hin ta'e. Namoonni gurguddaan sokkan gurguddoonni galaafataman isinii galee namoonni iji namaarra bu'e sokkan Kiristoos immoo ani nan fannifamaa nan du'aa guyyaa 3 booddee immoo du'aan ka'a ittiin jedhaan kana sadan dhaga'anii kun hundumtuu ta'e jedhaan dhiyennaanii garaan keessa maaliin ta'in jedhe
Meegaraan kun raafamuudha. Garaan keessan hin raafamin. Phexros sokke, Yihudaan sokke, yoon du'esi kan hundumaa seenaa jijjiiree waan hin jirre jiraachisuu kan danda'u Waaqayyo jiraati. Garaan keessan hin raafamin. Ameen. Yeroo iddoo sararaan fadheera jirti goda Wallaggaadha yeroo dhuftan karaanii gaarii asii gadi abbaa seenaa namni meeqa akkas hin beektan hin beekoon ilaa akka ittiin asii gadi ilaaltu bara sanani mureefuun gooftaa fudhabee jaalala gooftaadha ammoo garuu akkuma sanan jaalla waan isin beeku achi ilaaleeni ammatu baasiin kun utaaltee caccabde shuxxareen keessaa bahee deemaan jedhee nama naan dhuguma isin jedhaman caccabdee ani garuu hin du'u jedhee nama naan maaliif akkana keetii yaaduun beeku bakka gaaratti gadi ilaalee qomannii baan akka nuyi isatti amannee isatti of kennee jiraannu barbaada Waaqayyo. Yeroo namni sodaatu ittiin tolu Waaqayyo tokko sodaadhaan kan hojjetu seexana. Sodaan lafa jiru eewu jira. Bakka gaafa sodaattu jirti jedhi yaadi. Sodaaf amantiin wal dabbaalli hin galan ruummeetii ta'uu hin danda'an walii wajjin hin jiran isaan. Sodaan jiraannaan garaa kutatu amantiin hin jiru. Shaakaaraa baay'oo ta'eyyuu ofumaa itti malee hin jiru amantiin. Sodaan jiraannaan seexanni abbaan sodaadhaan sodaa sitti naqu si bira jira jechuudha. Maaliif gaafa sodaatti ati amantii dhiifteen amantiin siistamii mootummaa Waaqayyoo keessatti hojjeta. Kanaaf Waaqayyoo hin sodaatina jedha. Namni isa akka amanatu barbaada. Yoo lafti sochootes, yoo gaaronni caccabanis, yoo lafti akka mataadhaan gaggalagaltes namoonni isatti amananii isatu uume waan ta'eef. Inni galee isatti amananii namoonni akka isaan jiraatan barbaada Waaqayyo. Kanaaf garaan keessan hin raafaminii dhiireennaan anatti amana isaaniin jedhu. Anatti amana. Abbaa kootti immoo amana isaaniin jedhu. Wanti amanamuu danda'u kan lamaan duwwaadha. Lafti nu irra jenneeru hin amanamu. Horiin akkaawuntii keenya keessaa qabnu hin amanamu. Abbaan nu dhalchee haati nu deessee hin amanamtu. Abbaan manaan amanamu haati manaan amanamtu. Ijoolleen nu dhalchinee rakkannee guddifne hin amanaman. Kan amanamu tokkoof tokko Waaqayyo abbaaf Waaqayyo ilma duwwaadha. Na amanaa jedhe Waaqayyo. Waaqayyo immoo waan hin jirre irratti duwwaa irratti du'aa irratti amanama. Nama nama Waaqayyo. Du'eera erga du'ee guyyaa afurii jedhanii Maariyaamiif Maartaan Yesuusiin. Sichi hin danda'amu du'aa ka'utti garuu hin ka'u. Du'aa ka'utti gaaf tokko ka'uu danda'u boleessi keenya amma garuu ka'uu hin danda'u amma ajaa'eera. Hin danda'a jira na Waaqayyo. Guutuu wajjin haasaa turre dheengaddaa amantiin Abrahaam na dinqaana. Achi fagoo waggaa 1,500 Kiristoos irraa fagaateetu namichi maal hawweedha? Kiristoosin arguu hawweedha. Isinii galee hin amane akka argummoo Kiristoosin ganaa waan waggaa 1,500 booddee ta'uuf jiruuni arga jedheetu amane. Isa booddee maal godhe jedha? Hin arge jedha. Erga argee maal godhe jedha? Itti gammade enjoy godhe Kiristoosin. Isinii galee namni tokko rakka waaraa keessa taa'ee Kiristoositti hin gammadu. Inni garuu waan waggaa 1,500 booddee ta'uudhaaf jedhu tu maal godhe? Hin arge. Amantiin waan hin jirretu namatti agarsiisa. Amantiin fide waan fagoo dhiyeessee fideetu kunoo amma harka kee keessa jiraadha. Amantii jechuun akkasi. Hin arge Kiristoosin. Isinii galee itti immoo gammade akka wanta amma of harkaa qabutti itti
itti gammade amantiin akka kana nama godha. Amantii jechuun akkasii. Nana manaa inni yeroo baay'ee miti nana manaa. Nana mana Waaqayyo akkasiin goota baay'isoo wayi waan baay'ee namannu. Waan baay'ee namannu. Amantii dhuma hamma jasanaaf duwwaa yoo qabaattanii jedhe. Amantii hamma jasanaaf qabnu baay'ee hunduma keenya yoo inni nama saalfachiisu dhugaan qaba. Amantiin amma jasanaaf nu dabale naatiin nu dabale jedhan miti amma isaan. Nu dabale maaliif reejii sanaaf jiru taana. Maaltu sinii dabala maammoo maja sanaaf qabaannaanoo gaara sii buqqiftanii galaana keessa gadi buufte amantiin jiraannaan. Namni kan inni ittiin Waaqayyoon gammachiisuu danda'u amantii duwwaadhaan. Kan nu ittiin Waaqayyoon agarru amantii duwwaadhaan. Amantiidhaan. Yeroo amannu waan amanni sanatu addunyaa fuuraa keessatti argina. በጣም እርግጠኞች እንሆናለን ስለዛ ስላመንነው ነገር ባየ ዲባ ኮንፊደንስ ይትቀባና hin argina waan amanne sanatu argina. Amma fakkeenyaaf gaarri kuni asii buqqee galaana sana keessa gad buufamu yeroo jennu gaarri kun buqqee galaana sana keessa akka buufamutu እርግጠኞች እንሆናለን. ergasii booddee gaafa inni achi bu'u gaafa gaarri sun achi gaafa ga'u maallaa fidaanaaf waa fiduutu irra jira baay'ee wayi malee ofuma shooweef miti. Shoowudhaaf hin hojjetu Waaqayyo. Shoof kan hojjetu seexan. Kiristoos yeroo baay'ee mee nutti agarsiise naannoo jedheen kana nutti agarsiise Musee akka caaltu nutti agarsiise yaa nan caala Musee jedhee waa dhobiin goon hin jiru wanta akkasii. Maanni bu'aansaa maanni faayidaansaa maal jireenya fuula kee irratti fida maal dhaloota irratti fida maal jijjiira wanti sun iseenutu ilaala. Yeroo dhaqee achi bu'u erga bu'aasaa barte gaafa dhaqee achi bu'u sana miirratti qabaattu sun simmeetinatti qabaattu sun maayinni isatu fiddatu wanti hin ta'in baay'ee miirri sun gaafa dhufeedhu itti gammade jechuudha. Wanti sun ta'e Abrahaam amma Kiristoosin arge nama kakuu haaraa ta'etu Kiristoosin arge. Kiristoos dhufee dhiiga isaa dhangalaasee lubbuu isaa laatee namoota fi bara araaraa fidee namoota taraaramee namoota teessoo araaraaf teessoo ayyaanaa dura dhaabeetu inni jiru namooti isaa wajjin teessoo irratti ta'aniitu argeetu ofii isaatiin achi keessatti erga of argee booddeetu waan sanatti gammade. Miirri sun jira jechuudha. Miira sana fiduu danda'eera. Amma nu yeroo baay'ee nana mana inni lallabnee faarfannee kadhanneetu garuu simmeetu naannaa maxaa hin jiru miirri sun. Silazii አይሆንም. Kanaaf yoo amante waan gurguddaa saddeet inni tokko mana abbaa koo iddoon jireenyaa baay'eetu jira utuun jiru ta'ee isinitti naman tureen jedha. Naman joorsochuudhaaf Yesuus ofuma isinii galee nama dadhabsiisu bakka hin jiru taanaan hin jirudha. Jira eessa mana abbaa koo keessa iddoo baay'ee jira. Maa jechuudha Waaqayyoon biratti ati iddoo qabda yoo maal taate yoo amante. Iddoon Waaqayyo bira jiru kan warra amananii duwwaa. Kan warra amananii duwwaa. Kanaafi namoota amantaniif Oromoodhaaf, Amaaraaf, Tigreedhaaf hin jennu. Warra Faranjiif, warra Arabaaf, warra yeloo kalarii qabaniif hin jennu. Yoo amantanii na biraa iddoo qabdu Waaqayyo namootaaf iddoo qopheesseera. Iddoon isaa immoo xinnoo miti baay'eedha. Namoota biyya lafaa irratti dhalatan hundumaa hin ga'a. Baay'ee way wangeelumaa isaa ture guyyaa lamaan sadan kana tokko wanti nuyi kaafnee haasofne waa'ee fayyina namaati.
waa'ee namoota hin fayyine kaafne haasa'u. Ilaa warra hin fayyine beekamoo beeku Waaqayyo beeka. Maaliif? Beekaadha waan ta'eef. Garuu namoota uume keessaa walakkaa ishee duwwaatitti gala jedhee namoota walakkaadhaaf iddoon qopheessine Waaqayyo. Tokko sirriin ta'u Waaqayyo. Sirrii immoo waan ta'eef Waaqayyo sirrii ol waan ta'eef namoota hundumaaf iddoon qophaa'ee jira maqaa isaaniitiin. Garuu kan naqeetti galuuf kan naqee fudhatu warra amane duwwaa. Namoota biliyoonii 100 amma ammaatti addunyaarra jiraate jedhamee yaadama. Amma immoo namoota biliyoonii 8 qabna. Biliyoonii 1,108 jira jechuudha. Hamma Kiristoos dhufutti amma itti dabalamusatu beeka. Garuu namoota biliyoonii 100 biliyoonii 50 yoo ta'e kan namoota biyya lafaarra dhalatan kanaa iddoon Waaqayyo bira jira guddisaati. Ameen. Ameen. Jira iddoon. Namatu dhiisa malee iddoon hin himneef. Maqaa isaaniitiin iddoon jira. Maal jedhe macaafni warra gara bitaasaa jiran warra akka bifa reettii qabaniini isaan kana gara kamitti jedhe? Iddoo wawwaachuun ilkaan qaruun jiru iddoo seexanaaf qophaa'etti gashaa iddoo eenyuuf qophaa'e? Si'ool immoo maqaa namaatiin hin qophoofne baay'isawee. Si'ool irra yoo dhaqxan maqaa namaa hin agartan. Kuna baluuf jedhee qopheessine Waaqayyo. Eenyu duwwaaf qopheesse? Seexana duwwaadhaaf qopheesse iddicha Waaqayyo. Kanaaf namatti namaata jechuudha gareera wanti istaandardii namaatiin hojjetamne. በሰይጣን ጭካኔ ልክ ነው ተሰራ። በእኛ ስታንዳርድ አይደለም፣ አይገባንም። ዱፊ እንኑ ቆጳጅ ኢዶ ሳኒፍ ቆጳጅ ኒ ገረ ምርጋ ወረ ገረ ምርጋ እንጀነሞ ኢዶ ሳኒፍ ቆጳይ ስኔገለ ኢዶኑ ቆጳይ ኢዶኑ ማሉ ምርጋ ዋቀዮት ጉድሳት ያመን ኢዶን ነቄ መነባቆ ኬሳ ኢዶን ጅሬኛ ባየቱ ጅራይ ባየቱ ጅራ ዶጅሬኛ ቀብዱ ዶቀምና ዋቀዮ ብራ ናው ብራ ዶን ቀብደንታ namila waaqeessin hin teessisuudha namni sin tuffateerata waan nama dinqu garuu waaqayyo bira iddoo qabna. Haleluuyaa, iddoo qabna waaqayyo bira. Inni tokkoffaan isa kana. Inni lammaffaani isa booddee immoo dhufeeni iddoo isin qopheesseetanii dhufeetanii isin fudhadha. Dhufeen isin fudhadha. Ergan isin fudhadhee booddee immoo iddoon an jiraadhu anaa wajjiniin jiraattu. Ameen. Isin galee biyyi keessa mootiidhaan bultii mana mootummaa isaa keessa garuu isa duukaa jiraataa hin jiru. Magaalaa tokko keessa teessu isaa wajjiniin garuu mana isaa keessa taa'aa hin jiru. Yesuusii wajjiniin iddoonni jiraatu sana. Ameen. Iddoonni jiraatu sana isaa wajjiniin jiran nadin qaanaan kuma caafu qulqulluu keessa yeroo darbe isinitti meerate hin beekuun Efesooniin Phaawulosi teessoo saarra isaa wajjiniin nu teessisee jira. Kiristinnaan taa'uurraa jalqabu, tajaajiluurraa miti, seexaneeffachuurraa miti. Taa'uurraa, boqonnaarraa, jireenyarraa, aara galfii sanarraa jalqaba kiristinnaan. Iddoo gareeraa jalqabne waan taaneef baay'een keenya kiristinnaa ekspiriyaansiin goone. Kiristinnatti yeroo galluu firoota koo jireenya bara baraatti galle baay'isee utuma lafarra jirru jireenya bara baraa ishee xinnoo keessa jira. Nagaansaa, gammachuunsaa, boqonnaansaa, aara galfiinsaa, eebbisaa sini galee isee machii asitti dhandhamaa irra teesti godhaa irra. Kanaafitu mi'eeffadhaa ilaalaa Waaqayyo gaarii akka ta'e macaafa qulqulluun beekuutu nurra jira. Akkam akka inni mi'aa maal akka jedhu Waaqayyo nu rakkisuun irra hin jiru. Macaafa qulqulluu fiduun irra hin jiru namatti muudhaaf. Kanaan yeroo baay'ee namaa dhugaa baan
Kanaafitu namoonni fudhatan. Hin beeknu jireenyaan waaqayyoon hin beeknu jireenyaan mi'aan isaa nuun galu gargaarsi isaa gochaan isaa oolmaan isaa gaarummaan isaa tolli isaa araarri isaa jaalalli isaa nuun galle firoota mi'eeffannee hin beeknu macaafi garuu mi'eeffadhaa ilaalaa jedha dura ilaalaatu namatti namine nuun jedha. Kanaafi ofii isaa wajjin nu teessise eessarra teessoo isaarra. Teessoo qabnu hundumti keenya teessoo keenya irra miti garuu teessoo isaarra teessoo isaa akkamitti akka nu ga'u waaqayyo beeka. Teessoo garuu namni namatti hin kennu. Amma koo teessoon gaaffii miti biyya kanatti. Political partiin biraan jiru miti waa'een teessoo biyya kana keessatti gaaffii miti. Yaadamu bakka. Isinii galee hojii keessan hojjettanii biddeen keessan nyaachuu malee waa'ee siyaasaa haasa'uun hin jiru biyya kana keessa. Maaliif biyya mootiin bultuudha. Namni namatti hin kennu teessoo sana. Namni namatti hin kennu. Daawutu ilma isaa Salamoonitti kennuu dadhabe teessoo. Nama akka garaa waaqayyoo. Kottu bakka raasii bu'aan jenne mucaadhaan. Jaarsi dulloomee du'ee wayyaan meeqarra tuulamee dhandha'uu didee durba bareedduu dhalanii Salamoon faatti maraatan fidanii jala kaa'anii arguu dadhabee isinii galee hamma sanatti garuu eessumatti teessatti marra ta'a. Maalii kakuu kakattee fi wallaaltee mucaa kanaa itti ammaati dhattee itti himtutti mucaa masaatiin. Amma namni kan mucaa laallaanne minyaa mucaa beekan kan mucaa laallaanne amma namni nama biraatti kennaa dhugaa. Hin kennanii. Maal amma Tiraamp horii yoo qabaa maaltu maraachama? Isinii galeera. Namichi kun ikkoo paalaasii mataa isaa ijaare keessa jiraachuu danda'a horiidhaaf yoo ta'e. Tiraamp inni nu dorgomaa yeroo. Baay'een ikkoo haasaan hirkaa baddee dullumaan hin. Humnaan hin buusa malee ni buusan paartiin isaa. Naan dorgoma ammayyoodha juma taa'e. Isin in bu'amu hin gadhiisu namni wanti cin jaallata. Kiristoos garuu kan koorra anaa wajjiniin jedhe haaleluyyaa. Ofii isaatii wajjin teessoo nu teessise firoota ko. Kanaaf iddoon isinii qopheessaa eenyuun yoo amantan natti amanaa isinii. Natti amanaa mana abbaa koo keessa iddoo baay'ee jira. Natti amanaa nan dhufa gara ofii kootiin isin fudhadha. Akka ijoollee abbaan qabne kophaatti isin hin dhiisu. Anaa wajjiniin iddoo nan jiraadhu anaa wajjiniin jiraattu. Haaleluyyaa. Of bira nu kaa'ee nu wajjiniin injoo gochuu barbaada Yesuus. Isinii galee achi ofii isaatii ruumii tokkotti galee nuun immoo iddoo tokko kushiinaa wayii keessa nu bulfachuu miti. Kasa beennu sanaa miti. Nu wajjiniin haaleluyyaa. Nu wajjiniin namni sababii yoo naattaaniif jedhee araaratti agarsiisu hin jiru jedhee Daawit dhufee taa'ee teessoo hin jiru ennaan jira garuu maal godhu nama tokko jira Mefibooshet jedhama biyya Loodaabaar jiraata biyyi Loodaabaar immoo biyya yeetti biyya baddu baatu mucaan mootiidha isinii galee Loodaabaritti galeera baqate tokko iddoonni taa'u Loodaabaarii gatiin qabachi achii dhufee mana mootummaa galuun hin danda'amu Loodaabaar jiraata. Lammaffaa miilli isaa lamaanuu naafa namichichi nama mana mootummaadhaa miti jedhanii naaf hidhaa'e. Loodaabaar keessaa konkolaataan mootummaa dhattee fiddee beeta mangistii galchite. Sababii akaakayyuu keetiif lafti Saa'ol mootichaa hundumtuu sii deebi'ee laadheen hojjetaan Saa'ol hundumtuu sii hojjetu ati immoo bara jireenya kee hundumaa naa wajjin maaddii irra teessaa haaleluyyaa. Miilla waliin maraa miilla naafa baatee maaddii irra isaa waa'een miilla isaatti mul'atu waa yoo laattaan hin argeen. Maaddii waaqayyoo irraa baratti nu barbaada Yesuus. Naafummaan keenya jira, hir'inni keenya jira, mudaan keenya jira, cubbuun keenya maal keenya jira. Wanti nu ceephaasisu jira. Akka nuyi maaddiitti dhiyaanne jira. Hiikoodha waaqayyo garuu ilma koo Yesuus Kiristoos jedhee anaa wajjiniin maaddiitti teessoo haaleluyyaa. Namoota rakkasa miti isin firoota ko. Horiin sin madaalu sin. Barnooti sin madaalu sin. Isinii galee waan xixinnoodhaan ni ta'u ofimna nuyi miti. Dokteera balu, profeesera balu, paastera balu ayimatti
መንፈሳዊ ረትንን ይቃምኑ አስተዩ አፖስትል ምናምን እኔ ወሳሙ አይመጥነንም የሚመጥነን ወገኖቼ ማዲስ አራ ሃሌሉያ ኢየሱስ ይወጅኛችሁ ዳ ሙጩማ ከንፈካት እንጂ ሙጩማ ሙጫዋ ቀዩት ነው ማዲስ አራት ኢየሱስ ኑ በርባድ ማዲ አብርሃም ማዲ ይስሐቅ ማዲ ያዕቆብ ጅራው መቃም ማዲስና መቃሳኒቲ ሞገ ማዲሱኒ ጋውን ዱወትሩ ቤታ ኤራኛት አተም ድንቄዳ አተም ድንቄዳ አርጉም በርባደን ወረ ዱባይ ኬሳ ጀላቢያ ፈተኒ ደመን ማዲ ኢየሱስ ረት መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይንገልገለ ከነጂሳኒ በነመ ኢየሱስ ይላርገን ማዲችነ ሁንዱ መከኛ ጋፍሮጥኩ ሁንዱ መከኛ ገራን ዋቀዮን ገመዱ ነሚ ማዲቸራዮ ጀላፊ ba gara karatu wa ma manni ko na mana goto mal nya to dugati no ko paera mal yesus to ko pese diga ka feo mi diga nangale ka yesus o ti frotako diga sa dangala se lupu sala de to kon na mo ta turani jirani dufu jiran hunduma ti fi diga sa dangala se gati raba se madin ko pese na fa dufani namonni kunundum to ka sa dufan barbada kanafi yesusi wajjiniin iddoonni jiraatu jiraannan akkeede Petros nooma malakkataa nun beenu nuyi amma malakkataa nun beenu iyennaan gaafa inni dhufu garuu sagarra gaafa sagarru akka saakkataa nu beenna akkam taanannaan akkasa macaafa jedhe akkam taataati guddisi edhigaa akka saatana haleluya akka yesus akka Pawulos miti akka Petros miti akka Abrahaam miti akka saatana yoon gaafa inni dhufu isa argina gaafa isa argina malibsuu jaatti geeddaramna isa booddee akka saatana amma garuu akka makkataa nun beenu akka makkataa nun beenu kanaaf namni akkuma nu jirrutti nu beekuu barbaada isa duwwaa miti nuyi eenyummaa irraa duwwaa qabna miti nuyi sini galee akkasa akka taanu beenna gaafa sarginuun jijjiiramna gaafa san akkasa taaneetu iddoonni jiraatu barabaraani isaa wajjiniin jiraanna waan namatti tolu keessa lamata deebiin gargar ba'uun hin jiru inni bakka seexanni hin jiru lama fagoomsamuun hin jiru muki jannata keessaa sun hin jirtu abeet abeet maatii ta'anii yesus duuka barabaraan ijoollee taanee jiraachuu duwwaa isa Kiristoos wajjin obboleessa taanee inni hangafaa nu quxisu ana macaafa qulqulluu kee wanti dinqee waaqayyo jedha macaafi akkamitti isin jaallate beektu akkuma Kiristoosin jaallatetti jedha abeet 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 ayillee mucaafa tokkoon qaba hin dubbatu malee matu guutuu wayii caalchiftattanii nama caalchisu qaba warri ijoollee lama sadii qabdanii nama caalchiftan qabdu haadhi koo nama caalchiftu qabdi abbaan koo nama caalchisu qaba nammuu nama caalchisa ijoollee isaa keessaa hin caalchifata bakka waaqayyo garuu amma see tokko tokko isin caala kaffee waan jaallatu itti fakkaatu guutummaa asirratti yeroo gartanii bakka waama nu caalaa ma bakka guutuu jaallatu itti fakkaatu qalladhu isin guutuu mitiiti Kiristoosiinu anarra caalaan jaallatu waaqayyo akka Kiristoosiin jaallatetti haleluuyaa akkasitti na jaallata waaqayyo jaalala waaqayyo shakkina firoota waan guutuu diddeen nan jaallatu laata kotota kanaan lakkaa'ama waaqayyo isinii galee paastaa nuyi nyaannu lakkaa'ama waaqayyo hojii nu hojjennu lakkaa'ama waaqayyo horii akkaawuntii keenya keessaatiin lakkaa'ama waaqayyo jaalala barabaraa nu jaallachuusaa kan been utuu hin mararsiifatin tokkicha ilma isaa dabarsee hunduma keenyaaf kenne haleluuyaa anaaf yesuusiin kenne waaqayyo si qaluurra jedheetu waan isin kaffee cubbuun kee kana maal lakkoofsa maalii qabu si qaluurra garuu si ajjeesuurra garuu ilma koo ajjeesaa abeet jaalala akkasii abeet jaalala akkasii dhugaan isiniin jedhanii mucaa koo irratti isa waa'ee qaluu mitiin hin qalladdaa
biddeen iyyuu duran isa afaan kaa malee saanii irra biddeen baay'een akka jirutu hin beeku. Ati du'uurraa isan ajjeesaa inni immoo maayidhee ati du'uurraa ofii kootiin sii du'aa. Kanaaf nama ta'etu waaqayyummaarra nu hirmachiise. Jaalala hamma kanaa nu jaallata waaqayyo. Iddoonni jiru isaa wajjin jiraanna yoo maal taane yoo amanne. Sadaffaa amma ammaatti maqaa kootiin waa kadhattanii hin beektanii kana booddee garuu hin kadhattu waan kadhattan immoo maal gootu hin argattu. Waanuma isin maqaa kootiin kadhattaniif abbaan akka inni isinii kennuun godhaa jedhe. Yesuus takkeedha. Kan kadhatamu abbaadha. Kiristoosiin immoo kadhatama. Ofii keenya eenyummaa keenyaan waaqayyoo dura dhaabachuu hin dandeenyu waan ta'eef Kiristoosiin dhandha waaqayyoon dura. Kanaafitu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jennee kadhanna. Wantumti isin maqaa kootiin kadhattan isinii kennama. Tokko yeroo namoota waaqayyoo taanu yeroo amannu warra mananitti haasa'aadha. Yeroo amannu wanti nuyi kadhannu jaalala waaqayyoo duwwaadha. Isinii galee waan jaalala waaqayyoo hin taane hin xunnu iyyuu maal nuyi mitiiree maal jentiliidha isin tun buutan. Wanti hundumtuu waan qabu jedhama caafi. Wanti hundumtuu waan qabu inni hundumaa duukaa kan gaallamneef immoo garuu wanti hundumtuu nun gargaaru. Waan nun gargaarretti hin buunu jechuudha. Waama gaarii ta'e iyyuu waama dhowwaan qabne iyyuu wanta nun gargaarretti hin buunu jechuudha. Qulqulluudha kun waan jedhame iyyuu waan guutuudhaaf kenname mootu hin bu'an. Maaliif anaan nan gargaaru waan ta'eef waan destinii kooti wajjin deemu waan ani itti uumame wajjin waan maachii godhu waan waaqayyo biyya lafaa irratti akkan hojjedhee darbu wajjin wal fakkaatu wantoota akkasii duwwaan ilaalee piikii godhu. Maaliif ija fuuraa keenya banamaa dhaqa. Isinii galee ija fuuraa keenya banamaadha. Jaalala waaqayyoodha adda baafnee beekna. Nu keessa kan jiraatu Yesuus itti nufa booddee nuyi Kiristoosiin keessa jiraatu. Kanaafiyyuu eenyummaa keenya jijjiirameera. Inni immoo afaan darbeen haaraan dhufeera. Namoonni jireenya haaraa keessa jiranii kotota hundumaa guuranii hin deeman. Kotota hundumaa guuranii hin deeman. Kanaaf waan xinnoo kadhatu. Waan xinnoo kadhatu. Kadhannaa isaanii garuu iddoo geessi. Kadhata baay'een qaban mata duree baay'een qabani baay'ee mata duree baay'een qaban. Macaafa tokko caafeen ture waa'ee kadhataa irratti humna qoratamee bira hin gaafne kan jedhu namni dubbise beeka akka ta'e hin beeku sin bira. Humna qoratamee bira hin gaafne. Waan isin dinquu an akkani qoradhee macaafa sana barreessetti waa'ee kadhataa macaafa qulqulluu keessaa akkan baradheetti ani wanti nuyi kana booddee kadhannee waaqayyoon hojjechiifnu tokkoyyuu hin jiru. Yeroon akka namoota baay'eedhaan ta'u. Kadhata yoo ta'e nan jaalladhan garuu maqaa Yesuusiin kun haa ta'u maqaa Yesuusiin sun haa ta'u maqaa achi hin jiru ani. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo ulfinni siif haa ta'u. Gaarummaa na lakkoofsiftee tola natti agarsiiftee gannaa jettee naa birmattee akka kadhannaa Isaayyaas raawwattee samii tarsaaftee gannaa buute. Kadhannaa Isaayyaas dhageessee dhiiga keetiin cubbuutti miicitee akka cabbii na addeessitee akka jirbii na qulleessite. Ofii keetii wajjin teessoo irra na teessifte. Waan hafuuraaf waan waaqarraa hundumaatiin na badhaafte. Of biratti iddoo naa qopheessite. Mucaa kee ta'uu biran ga'e. Jireetan kan hundumaan dinqisiifadhee waaqayyoon jaja malee kadhata maqaa Yesuusiin sun haa ta'u kun haa ta'u kun hin ta'u waan jedhamu qaba. Maaliifi hundumti isaa karaa Kiristoos hojjetamee raawwatamee waan dhumaattiin gale. Bakka waan dhumaattiin gale. Wanti sichi hojjetamu hin jiru. Fide bakka waaqayyo. Maaliif kadhattare yoo jettanii fudhachuutu rakkoodha. Fudhachuuf na gargaarin jedha malee kan hojjedhu hin jedhu. Hojjedhu yoo hin jedhe hojjedhee fixeera naan jedha. Dini galee. Kanaafuu hore amma baay'ee Phaawulos sila buleessi keenya Waaqayyoo isaa eebbisu waa'ee fura qulqulluun guutamuu nu kadhachaa ture inni sagantaa geggeessa. Fura qulqulluun guutamtu mee qophaa'an jenne Phaawulos guutamtaniittu
fudhataniittu malee guutamtaniittu maaliiti hafuura fudhataniittu nu hoon dhageenya yoo jedhan maaliin cuuphamta beeknaan cuuphaa Yohaannis jedhan cuuphichumtuu sirrii miti cuuphaa Kiristoosiin cuuphamaa jedhan cuuphaa Yohaannis gaarii ture amma garuu cuuphaa Kiristoos ameen jedhaa qaba. Kanaafuu hafuura qulqulluu fudhadhaa kaa'een hafuura qulqulluu goota inni kaan raajitee inni kaan mul'ataati. Hafuurri qulqulluun erga gadi bu'ee waggaa 2,000 dabarse eessa as jira. Ol ba'ee guyyaa 50 hafuura gadi buusee hafuurri amma gaafa waldaa kiristaanaa biyya lafaarraa fuudhee adeemutti waldaa wajjiniin as lafarra jira. Dhiiree fudhachuu. Kanaaf amma akka Waaqayyo hafuura roorsuuf osoo hin taane akka fudhannuuf kan fudhachuu akka inni rakkachaa jira waan ta'eef fudhachuu dandeenyaan ishaat qoree fudhata abbaan fudhatu. Isin galee ammatuma caafamaan gurguramu ta'ee diin gurguramadhaan malee asuma kaamnaan xiqqoo Oromoo duraa kanatti shaat qoree fuudhee sokka. Isin galee fudhadhaa jedhee bitamee dhufee as taa'eera waan ta'eef fudhadhaa macaafatu jedhameeti daafnee fudhannee sokkine ture. Fudhachuudha amma malee wanti nuyi raawwachiifnu hin jiru hojii hundumaa maal godheera Waaqayyo rakkoon guddaan garuu fudhachuudha. Jarri tokko waa'ee Phexrosiif kadhatti turte kaa Phexros qabamee hidhame Yaaqoob du'eera mormirraa citeera wantichi nama sodaachisa kadhachuun isaayyuu Heroodis gara jabeessa ture baay'ee namni immoo gammadeera du'a Yaaqoobitti Phexrosin qabee hidhe bakka namoota gammachiisuuf waldaan kiristiyaanaa garuu gara ture. Maayiranii hin dandeessa yaa Waaqayyo Phexrosin baasu kan naatam salphaadhaa garuu abeet amantii manicha keessaa hin dandeessa Waaqayyo Phexrosin baasu du'ii Yaaqoobi hin soraachifne jiratti beektu kadhatu hin baasa Waaqayyo Heroodis irraa ni kadhatu hin baase bakka dinqiitti Waaqayyo sibiilan banamni banee waan hin danda'amne hojjetee abjootu itti fakkaatu ergamaadhaan geggeeffamee biicha keessaa baafame. Phexros immoo geggeessaa fuudhaa qaba satatti dheessa yoo dhaqe gaariidha. Warruma kadhatu banu. Kan inni isa jalatti cimaadha. Sibiila caccabsee Phexrosin oofee fidee balbala isaa dura kaa'e. Balbala mee qabaneedha ergamaan. Inni kun garuu hin banamu balballi inni kun ergamaadhaan. Warri kadhatanii iyyanii kadhatu. Siya tokko namoonni kadhanne wayyaa. Hojjettuun tokko jirti manicha keessa nyaatuma qopheessiti malee hin kadhattus. Isinii galeera. Rurukutaa banaa dhageesse. Eeyoonnaan ana Phexrosi. Phexros argamaa moo? Hin dhufte warra kadhatanii. Phexros dhufee laraatti. Hin maraattee jedhaniin. Eewwan maraate amma. Isinii galee warra kadhataa yeroontu maraate kadhannaa keessa rummara amantii qabu gaafa keessaa ba'an hin jiran jira. Isinii galee amma sanbadduraa yeroo si kadhannuu fi borikkoo garaa garaam nuyi. Isinii galee isa ta'uu hin danda'u jedhanii hin danda'u isa ta'uu hin gadhiisu reedus kadhannaan immoo hin danda'a. Jireenyi immoo asii hin danda'u. Maatii itti fe'ee Heroodis gadhiisa. Yaaqoob koo qalameera. Maatii itti gadhiisa. Ati ilaalte ammas ati Phexrosu anaa maalii bani? Isumaa jara naannaan isan ta'u bakka ergamaa isaa akkuma isaa taasisaa fudhachuu akka inni warqisu beektu balbaluma isaanii loloosoo keessaa fuudhanii Phexros isaanii ol galchanii daansii gochuu danda'u bakka misila. Gammaduu danda'u bakka waa dinqii Waaqayyoo dubbachuu danda'u humna kadhataa himuu danda'u garuu ol galchuu dadhabani Phexrosin. Kanaaf kan nuyi kadhannuuf fudhachuudhaaf waan isin dinqu Waaqayyo waan hundumaa nuu kenneera. Ergalma isaa Yesuus Kiristoosiin utuu marsiifatiin dabarsee nuuf kenneeti isaa wajjiniin immoo isaa wajjin nuu kenna garuu. Isaa wajjiniin immoo waan hundumaa isiniin kennuure mallattoo gaaffii abbaa deeffatadha wantatti nuu kennaan jedheen bakka.
ana naa kenneera. Dhugaan isin jedhu nagaan qabamanuu hin dandeessan, gammachuun qabamanuu hin dandeessan. Isinii galee ani kophaas yoon ta'e enjooyin godhaa, nama gidduus yoon ta'e enjooyin godhaa, Afrikaa na fidaa enjooyin godhaa, Ameerikaa na keessaa enjooyin godhaa, jireenya guddaa natti kennaa, jireenya gaarii natti wanti tokko nan dinqonaa. Inni natti yeroo hundumaa gammadu maqaan isaa Yesuus jedhama. Ameen. Sadaffaanii qannaa keessa hundumaa nan raawwadhaa. Arfaffaanii yoo amantanidha hafuurri qulqulluun isin keessa buufata. Mana hafuura qulqulluuti jechuudha. Mana hafuura qulqulluu. Isinii galee hafuurri qulqulluun xiqqeetu nu guutuu danda'a. Hafuuraan guutama jedhamee caafameera waan ta'eef. Isheen boccichaa deemtu tun taane xiqqeedhee hamma waa dhufee waan biraa dhufee ittiin galletti hafuuraan guutamuu hin danda'a bakka. Yoon deeme isinii wayyaa yeroo sana kanii isin jajjabeessu kan dhugaa isinitti himu kan dhugaa isinii ba'u waanan kanaan dura isin barsiisan dumaa kan isin yaadachiisu waan haaraa anis isin hin barsiifne isin barsiisuu kan danda'u hafuura qulqulluu dhaqeetanii isinii ergaa. Ol ba'ee guyyaa kurnaffaatti hafuura qulqulluu nu erge. Hafuura qulqulluu nu erge. Hafuurri qulqulluun aksesiisaa qabnu nu keessa jira. Akkuma sila jedhee waan waaqarraatiif waan hafuuraa hundumaatiin eebbifamtaniitu. Utuu isa eeggataa jirtanii kennaa ayyaanaa keessaa homaayyuu isinitti hir'a ture. Waldaa kiristiyaanaa bara keenyaa ilaalame akka nu itti raajota adamsinu attam nama gaddisiifnaa. Isinii galee attam nama gaddisiifnu bakka qilleensa irratti quti yeroo inni dhunu saalla bakka duuka maal mutaalte nati hafuurri qulqulluun na keessa jira xiqqeedhee guutee na keessa hafuurri qulqulluun namni hafuuraa moo lixa waaqaayyuu qoruu danda'a. Namoonni hafuura qulqulluu of keessaa qaban hafuura qulqulluu akka bara raajotaa namoota tokko lama sadii afur duwwaadhaa kenne miti waldaa kiristiyaanaa keessa nama hundumaatu hafuurarraayyuu dhalanne uuma irraa dhalanneef nuyi. Isinii galeera. Lammaffaa dhalachuun ikkoo hafuurarraa dhalachuudhaaf sila abbaadhaaf haadharraa fooniin dhalanneer. Amma garuu lammaffaa dhalanne Kiristoos irraa namoota haaraa taane warra hafuurri qulqulluun nu keessa buufatu taane hafuuraanii isaan warra hafuura qulqulluun geggeeffaman ijoollee waaqayyooti. Ijoollummaa keenya kan nutti muyyuu hafuura qulqulluudhaan geggeeffamu. Hafuura qulqulluun geggeeffamuun ji'a ji'aan raajibra dhaqanii waan ijoo dhagaanii dhufuu miti. Day to day sekendiidhaan sekendii daqiiqaatti jireenyi keenya hundumtuu hojii dabalatee hafuuraan geggeeffamu. Anama inni kun kan fooniiti inni kun kan hafuuraati jedhee waan adda baasuun qabu. Anko wanti hundumtuu hafuuruma. Isinii galee akka jedhee waaqayyo Museedhaan abaluun jedhe maqaa nama lamaa dha'e. Isaan hafuura ogummaan guutamaniiru isaan sibiila tumanii manni qulqullummaatti na ijaaramu sibiila tumuunu hafuuraani. Ameen jedhaa kaa. Qaccaacceen nu biyya. Qaccaaccii shammaanii wanti nu hin jiru. Hafuuraan guutamee hojjeta namni guddisaati ameen. Bakka. Hankoo nagadii hafuuraan jireenya hafuuraan ba'uun hafuuraan galuun hafuuraan wanti hundumtuu hafuuraan. Hafuura qulqulluudhaan. Warri isatti amananii hafuuraan guutamu iddoo buufata hafuura waaqayyoodhaa ta'u. Si'a tokko namarratti dhufee afaan haaraa nama haasofsiisee hin deemu. Si'a tokko dhufee lafarra nama gangalchee hin deemu. Sammuun jaalladhu iyyuu jantiliidha takkaa san galadhee hin beekun waaqayyoof galatu. Lafarra moo maal rakkifna? Anko hafuura akkasumatti dhufee yoo raajii dubbatee yoo mul'ate na agarsiisee isinii galee waan gochuun narra runatti mee deema malee lafarra nan gangalchuu. Warri gangalattan gangaladhaa. Isin waan jiruun foormulaatti isinii baasaan jiru baay'ise wayi.
Sangkoti cuma male, kesan formulaan baason. An kesan lafa kan galatan male inta udanan itti jira. Buletin baay'ee jaalladhu tokko kennaa raajii qabdi turte. Kennaa raajii kana bakka xarbeezaadhaan doftumtee lafa gangalattee yoo ta'e malee dubbattu. Raajiin see musirriidha baay'isa wayi. Furuun qulqulluu malee fuula seexanaa miti. Hin godhin akkasiin jedheen. Maaltu ta'e xarbeezaa cabsitaa taa'ima dubbadhu amma maayikiidhaan gaafa saba guddaa taasoftu attamitti taasoftan akkas malee naan ta'utti. Kota gootu inni akkas malee siin ta'u taanaan dhiisiin jedheen. Hin dhiifte bakka. Isin galee namni hin dhiifte. Maaf dhiifte dheegaa gaabbee hin beekon. Seesitti hin deebine bakka naf. Toora qabachuu waan nama ta'u manni waaqayyoo baay'isa wayii mana naamusaati. Mana seera qabuudha manni waaqayyoo maal. Maal namni amma yeroo bakkee dhufu nama tuffachuu irra hin jiru. Maal mana waaqayyootiin kun. Manni mootii akka qabaa'u. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Inni itti aanu shanaffaan dubbii koo yoo dhageessanii isattis yoo jiraattanii aniif abbaan dhufnee isin bira jiraanna. Ani isin keessaa isin sana keessaa ani abbaa keessaa abbaan immoo ana keessa jiraata. Jireenyi kiristaanaa kana bakka. Seera afuuraa waan jedhamutu jira kakuu haaraa keessa. Seera inni tokko immoo jira kakuu moofaa keessa. Inni nu haasaaru seera afuuraati. Seeran qabuureen jedha Phaawulos. Warra seeran qabne biratti akka nama seeran qabne hin ta'in seeran qabuureen seera afuuraa qabaan jedha. Seerri afuuraa jira. Afuuraan fayyine waan ta'eef. Kanaafiyyuu dubbii koo yoo jaallattan dubbiin koo isin keessa yoo jiraate dubbii kootti qabamtanii yoo jiraattan namoota dubbii kooti yoo taatan dubbii kootiin gaggeeffamtu yoo taatan isa yoo nyaattan isa yoo dhugdan isa yoo jiraattan laayif istaayiliin keessan wangeelaan yoo ta'e aniif abbaan dhufnee isin bira jiraanna iddoo jireenya waaqayyoodhaa taanaa jechuudha. Ani isin keessa isin immoo ana keessa ani immoo abbaa keessa abbaan immoo ana keessa jiraata. Jireenyi kiristaanaa dhugaa sagan yeroo sana wallaansoo hin hafa. Kiristaanaa jiraachuuf wallaansoo qabuu hin hafa. Cubbuu mo'uuf wallaansoo qabuu hin hafa. Seexanaan wallaansoo qabuu hin hafa. Gaaraantiin isin godhaa dhukkubaan wallaansoo qabuu hin hafa. Wanta biyya lafaa kanaan wallaansoo qabuu hin hafa. Nuyi jireenyi keenya Kiristoos keessa gaafa jiraannu isa penetreetii godhee wanti nu bira ga'uu danda'u hin jiru. Inni galee warri cooman Kiristoosiin akka uffataa uffataniiru. Maddaan sibiilaa bara kakuu moofaa nama gargaara. Xiyyi dhufee diina bira darbatamu dhufee keessa hin seenu. Kiristoos keessa gaafa leennu homtuu nu tuquu hin danda'u. Kiristoos keessa jiraata. Kana duwwaa moo miti Kiristoos immoo dhufee nu keessa jiraata. Kanachumaani wanti hamaan jireenya keenya keessaa yaa'ee nama balleessu hin jiru jechuudha. Yoo ba'e kan ba'u Kiristoos. Yoo burqe kan burqu Kiristoos. Kan nu keessaan jiraatu Kiristoos. Kanaaf jireenyi kiristaanaa jireenya nama jibbisiisu jireenya wallaansoo hin ta'u. Filoo godha jireenyi. Saduroo fi jiraannu hafeetu Kiristoos nu keessaan jiraata inni maqaansaa jireenya haaraa jedhama. Jireenya haaraa jedhama. Jireenya haaraan isa Kiristoos nama keessaan jiraatu. Kana booddee namichi kan jiraatu isa na keessa jirutu na keessaan jiraata. Annen du'eele Phaawulos. Karaa Damaasqoo irratti du'e inni namaa kuni isa Kiristoos nama keessaan jiraatu. Kanaafiyyuu yoo amantanii namni amane kan inni ittiin beekamu anatu isa keessa jiraata. Anatu ishee keessa jiraata. Isheenis innis ana keessa jiraatu. Isinitti meeshaa fakkaata yeroo darbu. Yeroo nu keessa jiraatu nama isa keessa jiru hundumaa fuudhee dhufee nu keessa gala Yesuus. Wanti dinqiin isa gala. Kanaaf nama hundumaa baatee dhufee waan na keessa galuufi an nama hundumaan jaalladha jechuudha. Yeroo dhaqee nama keessa galu anaanis fuudhee dhaqee nama hundumaa keessa waan galuufi an nama hundumaa keessa hin jira nama hundumtuus na keessa jechuudha. Amma nuyi Kiristoos keessa galuudhaan abbaa keessa galle.
Nui Kiristoos keessa Kiristoos immoo nu keessa Kiristoos abbaa keessa abbaan Kiristoos keessa kanaafiyyuu karaa kan biraa nuyi maal taane abbaa keessa gallee jechuudha. Akkasuma warratti amanan hundumaa keessa Kiristoos jira. Namoonni Kiristoositti amanan hundumtuu Kiristoos keessa jiru. Nus Kiristoos keessa gaafa dhannu namoonni hundumtuu nu keessa galu. Nuyis namoota keessa galla. Tokkummaa inni jedhamu tokkummaa akkasii. Waaqayyoof galatu waldoonni keenya naannoo kana jiran tokko taataniitu fakkaata. Jiriin taanee naa ta'eerana gargar ba'uun hin danda'amu. Waan xixiqqoo lakkooftanii wal jibbuu hin dandeessan. Isinii galee hin dandeessan. Wal dhiistuu wal buusuu hin dandeessan. Wal gatuu hin dandeessan. Akkamittiin isin keessaa jiru waan ta'eef tokkotu isaan fuudhee si keessa lixe waan ta'eef nama tokko keessaa baasuu hin dandeenye. Isin yeroo Kiristoos dhufu yoo maqaan kee hin kenneera. Eenyu? Kiisuu baasii qottoo jechuun danda'umma Kiristoosii. Isinii galee kiisuun barbaadu yoo ta'e isa baasiitii qottuu yoo jedhe hin ta'u bakka. Hin ta'u jiraata. Isuma wajjin dhufan ameen jedhaa kaa. Guutuma wajjin dhufan kaffeema wajjin dhufan bakka. Hallelujah. Isinii galee amma qo'a naanna ilaaltanii bakka harka kee kanan jibbee siin immoo numa si jaalladhan jechuun dandeessanii. Isinii galee harka koo dudduuba kaa'ee hin dhufu sii fedhee bakka harka koo raasaa hin dhufa malee. Jaallannaan hunduma koo jaallatte. Jibbinaan immoo hin dhiifte. Falakka bakka. Ani akkuma kanatti hin jira jechuudha. Akka kanatti waaqa uume waan ta'eef dinqiidha kun. Kiristoos akka kana gaa bu'aa dhanna isaa tokko harkatti yoo jibbite hin ta'u. Hin ta'u jedhan. Jaaffaa dhoksaa hafuuraa hubachuutti kaan gaafa amanu dhoksaa hafuuraa macaafa qulqulluutu nuu gala. Macaafa qulqulluu akkeedhe gaafataan isaanii tokko eewnu jalqaba Filiippoos miti iddoo tidhaxxuyyuu hin beennooti atamitti amma karaa isaa beenne nuyi iddoon naqus beektuu karaa isaas beektuu eewa lafa taa'e lafa tidhaxxoo hin beennu atamitti karaa isaa beennaa dhuguma lafa dhaqan beekuu nama dura karaa baruudhaaf karaa GPS nama geessiti ammoo hin beennu edheeni karaani dhugaani jireenyi anaan malee eenyuyyuu gara abbaa dhaquu hin danda'u iddoon abbaadha jechuusan. Iddoon eessa? Abbaa keessa. Gara abbaan isin keessaa jira. Gara abbaan isin keessaa jira. Karaan ittiin achi dhaqan immoo ana. Dhugaan achitti nama geessu ana. Balballi ittiin achitti ol lixuu danda'an ana. Akkamittiin amma eewwanaasii wajjin taa'ati kanan beektu jedhee. Ana. Yeroo amannu gaafa amannu dhoksaatu nuu galuutti gaafa yeroo tokko dhoksaatu nuu galuutti gaafa macaafa qulqulluu kana ani manatti bareera miila Kiristoos jalatti teoloojii dhiyoodha kanan bareera by the way baree waan naa dabalee qabu teoloojii miila Kiristoos jalatti hin bareera. Yeroon Awustiraaliyaa ture warra kolleejjii baratan tun kolleejjiin galee warra kolleejjii baratan hundumaa walitti qabeen isteetii Awustiraaliyaa guutummaa biyyattii Awustiraaliyaa irratti kan waldaa Habashaa warra afaan Amaaraa isaan tajaajilaa ture isaan irratti pirezidaantii ture kan isteetii hundumaa. Inna hunduma see teoloojii shaanotan waameen barsiisa. Inna gaaffiin nama lama sadii biraanaa dhufee manuma barumsaa kamitti barattee jedhan dhaquu barbaadanii. Ani waan baranne yeroo san ana furoo qulqulluun na barsiiseen hin jedhe waldaa makaana Yesuusitti pirezidaantii jalqabaa namni turan Minisootaa irratti konfiraansii tajaajilee utuun gadi bu'u iddoo aarsaatti deemaa ol dhufanii harka na qabanii mucaa koo eessatti barattee teoloojii keenan jedhan lubaanoo miila Kiristoos jalatti hin bareen jedhan. Ameen. Gaafa isaan pirezidaantii dheedhanii haasa'anii isaan arguudhaa fi akka itti hawwiin amantan ayran jira yeroo sana.
mul'ata Yohaannis baay'een keessan irraa bartanii ana fura qulqulluurraan bareera. Waan rifeerii godhu kan biraan qabu. Dhoksaa namaa hiika. Hafuurri qulqulluudhaan isin barsiisa. Inni tokko immoo dhufeetu abbaan nu agarsiisa bakka nu gaadha. Amma karaa barreerraa iddicha barreerraa. Bakka ammamii abbaan nutti agarsiisa. Tokko gaaffii tokko duwwaa waan qabnu nutti fakkaata. Gaaffiin keenya akkuma gidi lama isee wayi. Takka abbaan nutti agarsiisa hin finne bakka jedhe. Amma maata abbaan agarree jedhe. Hammana isin wajjin taa'ee abbaan agarree aniif abbaan tokko. Ani koof keessaa fuudheen dubbataa ture miti waan amma dubbadhen dhumaa abbaan na keessaan dubbataa ture an abbaa keessaa abbaan immoo ana keessaa. Maal amma yawwanaa isin wajjin taa'ee attamittiin abbaan nutti agarsiisa ilaanni qabanii kun abbaan eeshi kun immoo ilma akka namni ittiin jedhu barbaada namni. Namni argee abbaa argee kanaaf nu hundumti keenya maal argineera? Abbaa argineera. Haaleluyyaa. Abbaa argineera. Yihuudaan immoo ka'ee Yihudaa sajjeese dabarsee kennitu hin taane Yihudaan ni tokko immoo dhufe. Baay'ee gaaffii intarestingii gaafaten immoo amma mee ennaan yeroo xinnoo nan deema yeroo xinnoo booddee deebi'een dhufeette biyyi lafaa moo nan arguette isin oduwaatti mul'atatte attamittiin utuu biyyi lafaa sin arginii nu isin arginaa deemu. Attamittiin nu isin arginee warri kaan sin argan. Gaaffii magaalii gaafate baay'ee. Iyesuus nutti mul'ata. Kanaaf yeroo amannu firoota ko yeroo amannu dhoksaan hafuuraa hundi isaa nuu gala bakka. Amma ko waa'een du'aa ka'uu Kiristoos caalaa waa'ee Waaqayyoon nama ta'uutu nama rakkisa. እኔ በጣም የሚገርመኝ እሱ ነው ሁሌ ኢሰኒና ዱዌ ጫላ ማተምቲ ዋቀዩ ነመቴ እስከ አመከነት ገሩፍ ደብሴሞ ቢፈገርቡማ መፈተትሞ ጩቡ አመተ ኡትሞ እኔ ገለ ጩቡ ምጫ ከሰኒቱ የላቱ ሴቶ ኮተኮ ሀነቱ ኦጀቴ ጀዴ ጩቡ ነማ ፊለፊቲ በአደባባይት ባቹሞ baay'ee sanbukoo gararraa ta'an anku kun egaa waan namaa galu miti garuu maal ta'e nuu gale akkamitti akka nuu gale hin beekun attamitti akka kana wadhe naan galoona maa attamitti kana manuu dandeenya nu isinii galee amma koo erga duunee booddee du'aa kaanenne etoo manaa irraa isinii koo maa attamitti namni kana manuu dandee nuu gale bakka akkamitti I don't know. Atamittiin wanti akkasii akka inni nuugan waggaa kuma tokko du'ee waggaa kuma tokko booddee ka'ee dhanna kana uffadheetanii isan duuneef isan banne uffadheen bara baraan Waaqayyo bira jiraadhaa jennee amanuu bira geenyem dinqiidhaan kun jara waan namaa galuu hin dandeenyetu nuugal amma fannoo isaa lallabna jedhe miti amma attamitti fannoo lallabamu maa nama fannoo lallabdan isinii galeera miti እንዴት መስቀል ይሰበካል እንደማ አባራመ ተቆጥ ፈንፈማ ነው ይገሩስ ፈንፈነ ይራ ኢሳ ዱአ ከዶ ወደ ኮስ ይተላ ሰማልተ ኢሳ ፈንፈነ ለለምናይ ወረካነች ቁማነ ጎማዳ ፈኖስ ነው ገለም ጀራን ሃሌሉያ አሜን አኑ አመን በቃ አሜን ኢሳ እንዲ ዱ እንጅራ እንጀነ amanu bira geenye jechuudha yeroo amannu dhoksaatu nuu gala inni torbaffaa fixaan jira yesuusiinitu argina lakkoobsa 19:21 yoo dubbiftanii nan dhufaa isinii wajjin jiraadha biyyi lafaa nan argu isin garuu na agartu jireenya Kiristoosiin argaa jiraatan Kiristinnaa mi'eessa kun baay'ee namatti na argitu nuun jedheetu deemu nan argitanii gaa nagaattin jedhe gargar baanan jedhe nan dhufa isin bira kanaaf iyyuu tokkoon keenya bira yeroo hundumaa dhufa inni yoo nu hin argine dee malee
waldaa keenya keessa yeroo hundumaa dhufan amma jira Yesuus ammaas. Gaafa namni lama dhuftee ol lixxutu dok jennaan dhufan itu kan inni keessa hin jalqabin. Bakka yoo kadhachuu baattan hojii gooti. Yoo kadhachuu baattan silas kottoo inni waan kadhannu hin qabnu. Lamaaf sadii taanaan ittiin jira jedhee hundume maal? Min dhufe bakka lama sadii taanaan dhufi. Makiinaa gaafa lama sadii taanee oofnu dhufe makiinaa keenya keessa haalelluuyaa. Attam namatti tola Yesuusii wajjin oofuun. Lama sadii taatanii irratti walii gallaan dhufe bakka shaappaatti godhe dhume diiliin haalelluuyaa. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Jireenya waan hundumaa keessatti Yesuusiin argaa jiraachuu. Isinitti mul'adhaani warri kaan arganis na agartu. Warri amannee yeroo amannu isa agarra. Isa agarra bakka. Isa arguuf iddoo wayinan. Isa arguuf sooma harkaata wayin qaban. Isinii galee isa arguuf miti waldaa danda'e kana jechuun torban ittiin arginu oolachuu. Isa arguuf beellama wayii qabnee kaaffeennan. Isa arguuf wanti nuyi goonu proosesii ma wayiin barbaadu bakka waan dhumaadha kun. Isinii galee yeroo hundumaa nu isa dheebonnaan isa beelofnaan isa hawwinaan amannaan yeroo hundumaa inni nu duukaa jira. Kanaaf daawwiti gara mirga koo jira jedheen nan ilaalaa jedheen yeroo hundumaa bakka. Mirga koo jira Waaqayyo. Obbiratti ilaalaa namittiin ijoolleen kurkurtuun sun koo yeroo bokkisaa maanni maqaan isaa dhiibuu dukkanaaf sodaachisaa keessa yoo na deeme yeroo dhufu obbiratti ilaalaa. Mucaa kurkurtuu wayi miti. Mirga kootti isan ilaalaa. Yeroo hundumaa mirga koo jira. Si'a tokko tokko dhufan jenna. Yeroo natti ta'u yeroo natti fakkaatu dhufan jenna. Waldaan har'aa hin ooyine miti amma yeroo sana bakka waan Waaqayyo dhufee shaashaa godhaa nutti fakkaata. Yeroo hundumaa jira Waaqayyo. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf mirga koo jira bakka yeroo hundumaa hin agarra. Maaliif ija keessan duraa fuudhamee jedhe Phaawulos warra Galaatiyaatiin. Isin duratti siiliinsaa siilamee koo isin dura ture argaa turtanii of duratti maaliif of duraa fuutanii amma Kiristoosiin. Kanaaf Kiristoos yeroo hundumaa nu dura jiraachuu ganama arguu guyyaa arguu galgala arguu yerootti arguu yeroo malee arguutu nurra jira Kiristoosiin. Yeroo hundumaa keenya keessatti Kiristoosiin arguu nurra jira. Hawwii isaa nutti mul'achuudha. Haalelluuyaa. Isa dhumaa. Nagaa koo immoo dhiisee hin deemaa fudhatee hin deemu. Nagaa koo akkasiin biratti dhiisee deemaa. Isinii galee nagaa koo nagaa sagansaatiitiin isin biratti dhiisee deemaa. Jireenyi keessanii nagaadhaan guutuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yeroo amantan nagaan keenya guutuu ta'a. Nagaan nan kennu sanyii kan biyya lafaa miti. Biyyi lafaas nagaan laattiidha. Isa miti ennaan inni kun addaa. Ankoo guutuudha nagaanii. Bakka tuman jiraatin nagaa. Tuman qoofin nagaa. Tuman guutin nagaa. Tuma karaan waan wal qixxaatin fakkaatin nagaa. Nagaan keenya wantoota mul'atu irratti hin hundaa'u. Nagaan keenya yeroo namoonni lilchaa nu duukaa yaa'anii fi yeroo namoonni nyaara nutti guuree irratti hundaa'u. Nagaan hangafi nagaa isa waan ta'eef. Nagaa koo isin biratti ni isa. Waan Waaqayyo barbaadu jarana. Nagaa guutuu akka nan qabaatu. Gammachuu guutuu. Fayyaa guutuu. Badhaadhummaa guutuu. Boqonnaa guutuu. Jireenya guutuu akka nuyi qabaannu barbaada Waaqayyo. Akka qorichaa bultiidhaan isiniin kennu. Qunxuree bakka kun yoon itti kenne hundumaan harkaa baati jedhee sodaataa isiniin kennu. Hunduma isaa guutee isinii kenneera inni. Haalelluuyaa. Nagaatti akka nuyi jiraannu barbaada. Kanaaf sila obboleessi keenya nagaa nuun jechaa ture. Nagaan waan barbaachisaadha baay'ee. Ofii wajjin nagaa erga ofii wajjin nagaa qabaanne Waaqaa wajjin nagaa namootaa wajjin nagaa. Uumama hundumaa wajjin yuunivarsiitii kanaa wajjin nagaa qabaachuu. Yuunivarsiitii wajjinis nagaa qabaadha. Namni tokko bishaan sodaata bishaanii wajjin nagaa hin qabu. Meeshaa alaalaa waan wajjin nagaa qabne baay'ee jira baay'ee wayi. Hundumaa wajjin nagaa qabaadha. Qilleensaa wajjin nagaa, aduusaa wajjin nagaa, biyyaa wajjin nagaa, namaa wajjin nagaa, warra turanii wajjin nagaa, warra jiranii wajjin nagaa, warra dhufuuf jiranii wajjin nagaa. Nagaa haasaa, nagaa yaadaa, nagaa kadhadhaa. Kadhannaa nama baay'ee baay'ee wayi nagaa miti.
caccabsii buqqisii diigee namarratti fakka jedhee kadhata. Maal amma kun maajee qabam nagaan ta'u maal? Si tokko guddifatee si tokko hin dhalchine Waaqayyo maqaan isaa bara baraan kan eebbifamee haa ta'u. Nagaan hunduma keenyaaf haa ta'u. Kadhanna Waaqayyoon.